Waan hundumaa dursaa asiin inni nu ga'ee Waaqayyo Gooftaan keenyaaf Abbaan keenya Yesuus Kiristoos bara baraan haa eebbifamu. Kana ergan jedhee booddee maatiin Waaqayyo bakka jirtan hundumaatti nagaaniif arjummaaniif gaarummaan Abbaa keenya kan Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atuun jedha. Nagaa kootti aansuudhaan bara darbee waggaa darbeechuudha faarsaan gurmuu faarfattoota Idiidiyaatiin albeemni maqaan isaa mata dureen isaa Yesuus yaa Waaqa jabaa jedhu qophaa'ee ture. Kana keessatti gargaarsi Waaqayyo guddaa madaalliif lakkoobsa kan hin qabne ta'uusaa ni amannaa. Waaqayyoon hin galateeffanna. Milkaa'ina hojii kanaa keessatti kan nu gargaaran akka waliigala waldaa ergamootaatti Biishop Isaayaas Ashaa, luba Wasan Haayiluu, luba Siidaa Taliilaa galataaf kabaja isaaniif qabnu dhiyeessuu barbaanna. Hojiin kun waldaa kiristaanaa haadha taate biratti beekamtii argatee aarsaa guddaadhaan faarfannaan kun waraabamee hojiirra ooluudhaan Waaqayyoof galanni guddaan ittiin ta'eera. Saba Waaqayyoof immoo eebbi daangaa hin qabne ta'eera. Kunis kan ta'e dadhabbii namoota baay'eetiin waan ta'eef aarsaa guddaa hojii kanarratti kan kaffalan namoota Waaqayyoo fi kabajaaf galata isaaniif qabnus ibsuu barbaanna. Yeroo ammaa kanatti immoo gurmuun faarfattoota Idiidiyaa faarsaa haaraa mata dureen isaa na tiksiteetta jedhu qabatee yommuu dhiyaatu gammachuu guddaadhaan faarfannaa kana qopheessuu keessatti yookiin faarfannaa kana aarsaa guddaadhaan kan qopheessan gurmuu faarfattoota Idiidiyaa akkanuma namoota gargaarsa adda addaa isaaniif godhanii isaanii wajjin aarsaa kaffalanii fi kadhata guddaa kadhachaa yoo jaalala Waaqayyoo ta'e yoo jiraannes raawwachiistuu Apostolic Songs jedhamu irratti yeroo murtaa'e keessatti faarfannaan kun qophaawaa ni ta'a. Itti aansuudhaan egaa akkuma amaleeffamee warri biyya Itoophiyaa keessa jirtan albeema faarfannaa kanaa argachuudhaaf gurmuu faarfattoota Idiidiyaas haasofsiisuu hin dandeessu. Akkanuma immoo faarfannaa kana kan ittiin argattan koodiin suuqii makiliitii dargaggootaa waldaa keessan keessa jiru keessatti in argama. Kanneen biyya Itoophiyaa ala jirtan immoo kireediit kaardi kan jedhamu fayyadamuudhaan albeema kana argachuu akka dandeessan gamanumaan isin yaadachiifna. Waldaa ergamoota Itoophiyaatti kutaa sirna barreeffamaatiif adiyoo viizuwaalii kutaalee lallabaa Wallaggaatiin kan isiniif dhiyaatedha. Qulqullina hojii kanaaf oduu dabalataa yookiin immoo yaada dabalataa qulqulluu argachuudhaaf gurmuu faarfattoota Idiidiyaa jedhamu kanaa miidiyaa amma jedhame kanarratti argattanii haasofsiisuudhaan yaada bal'aa irraa argachuu hin dandeessu. Xumura irratti akka akeekkachiisaatti yaadi nuti qabnu namni kamillee faarfannaa amma qophaa'e kana gurmuun faarfannaa kanaa promoshiniif kan itti fayyadame faarfannaadha alatti miidiyaa hawaasaa kamin irratti illee kan akka Facebook, YouTube, Telegram jedhaman irratti kan kana fakkaatan irratti dabarsuu yookiin gadhiisuu akka hin dandeenye maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin cimsinee ni akeekkachiisna. Nagaaniif araarri jaalalli eebbi arjummaaniif ooyi Waaqayyo Abbaa keenyaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa baay'atu. Nagaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen.